kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyyaa haqaawoo kan dhugaa laalchisee ergaan dabarsaa ture kutaa sadaffaa har'a isin dabarsuufan jira. Yeroo dabre keessatti barbaachisummaa haqaa ibsee bakka haqni hin jirretti nageenyi hin jiru, jaalalli hin jiru, wal amantaan hin jiru, tokkummaan hin jiru, qaroominni hin jiru, bareedinni hin jiru jee ibseen ture. Sammuun qaroo ta'uu sammuu gidiraadhaan hin guutamin kan akka warra gadaasanii sammuu qulqulluutu qaroomina qabaatee waa kalaquullee dhugaa arguullee rakkina baruullee fara arguullee kan danda'u sammuu qulqulluudha. Sammuu gidiraan hin qabamini, sammuu faayidaa dhuunfatiin hin qabamintu dhugaa arguu danda'a. Kanaafi bakka haqni hin jirre qaroominni hin jiru jedhama. Namni kan bareedu keessa isaatti bareedaa nama dhugaan guutametu hoggaa dubbatullee hoggaa haasa'ullee namatti bareeda malee namni sammuun isaa gidiraadhaa fi sobaan guutamee ofitti amantaa waan hin qabneef namatti haasa'u fuula isaatirraa illee bareedummaan fi ofitti amantummaan hin mul'atu. Kanaaf haqni bareedummaadha jedhama. Kana ibseen jira. Egaa warri gadaatis qaroomin isaanii dimokiraatawaa ta'uun isaanii dhugaa fudhatanii dhugaatti amananii waa hunda caalaa dhugaadhaaf bakkee kennuu santu qaroollee isaan taasisee beekallee isaan taasisee ayyaantuu rabbi birattillee fudhatama qabanillee isaan taasisee jee ibseen ture. Amma yeroo ammaa kana dhaloonni amma jiru kuni karaa dhugaa deemuun gowwummaadha. Karaa dhugaatiin deemee namni nama fayyadameen agarre abshaala ta'uu nama barbaachisaa. Waa argatuufillee aangoo argatuufillee mallaqa argatuufillee abshaalatu argataa malee karaa dhugaa deeman dhugaarraa wanni argatan hin jiru. Ejjennoo ji'urra gaheeti dhaloonni ammaa abshaalummaa kana filatee dhugaa gatii dhoowwee hunduu abshaalummaadhaan jiraatu akka filate agarraa. Yaa ta'u malee abshaalummaan dhaloonni amma qabatee deeme kuni saba kanaaf akkuma hin jenne dhugaa waan hin jirreef nagaa fiduu hin dandeenye, jaalala fiduu hin dandeenye, wal amantaa fiduu hin dandeenye, qaroomina fiduu hin dandeenye. Haaluma amma jiru kanaanii biyyi tunis taatee sadarkaa addunyaatti illee hoggaa agarru miidhama hamaa keessa jirra. Bakka nageenyi hin jirretti homaa wanni jiru hin jiru. Bakka jaalalli hin jirretti, bakka tokkummaan hin jirretti namni wanni fayyadamu hin jiru. Kanaaf karaan abshaalummaadha jee dhaloonni amma fudhatee deeme kuni akka nama hin baafne haala amma jiru keessarraa kanarraa'u waan argaa jirruuf wanna baay'ee waa walitti himuu barbaachisu natti fakkaatu. Egaa namni karaa dharaatiin deemee faayidaa dhuunfaasaa argatuu danda'a, mallaqa argatuu danda'a, waan biraatis argatuu danda'a. Suni qaama isaatiif ta'a malee sammuun nama dharaan deemee hin xuraa'u. Sammuun xuraa'aan immoo qaroomina dhabaa, jaalala namaa dhabaa, nagaa dhabaa. Kanaafuu bakka nageenyi hin jirretti, bakka fayyaan hin jirretti, fayyaa namaatillee fayyaa argachuufillee nama sammuu qulqulluutitu fayyaallee argatee sammuu qulqulluutu dhukkuballee namarraa
deebisa jedhamee xamanamaa sammuun xuraa'aan dhukkuballee sirraa dhoowwuu hin danda'u jedhamee yaadamaa. Kanaafuu mallaqas qabaannee bakka nageenyi hin jirretti, bakka jaalalli hin jirretti, bakka gammachuun hin jirretti, bakka fayyaan hin jirretti maal nu fayyadaadha. Kanaaf warri gadaa kan hundaa madaalee dhugaan hoggaa deemanii waa hundaa nagaa wanni ga'u hin jiru nagaa kan argatan hoggaa karaa dhugaa deemanii jaalala kan argatan hoggaa karaa dhugaa deemanii qaroomina kan argatan hoggaa karaa dhugaa deemanii wanni hunduu jagnummaallee nama karaa sammuu haqaatitu jagnummaallee qabaa ji'eeti warri gadaa kan amanee faayidaa dhuunfaa kanarraa sobanii karaa dharaatiif fayyadamuurraa karaa dhugaa hoo deeman wanna argatantu caalaa. Jaalalatu argamaa, nagaatu argamaa, gammachuutu argamaa. Kun immoo waan mallaqaan madaalamu olii je'ee uummanni gadaadhaa kanatti amanee haqaa hunda caalaa dursa kennee nagaan jiraatee, tasgabbiin jiraatee, jaalalaan jiraatee, gammachuun jiraatee ture jechaadha. Kanaafuu egaa abshaalummaan kun nun baasuu jennee dur sirna gadaa keessatti dhaabbata jira, akka institushiniitti jira, qaama dhugaa eegutu jira, qaama nama dhugaan hoo jalaa badde bakka dhugaa ta'e itti himattee dhugaa itti argattu qabda. Jaarsa taa'ee dhugaa si argutu jira. Bakka institushiniin akkanaa mootummaas haa ta'uu akkuma sirna gadaa sanis yaa ta'uu qaamni haqaqtee si eegu hoggaa miidhamte bira dhattee haqa itti argattu hoggaan jiraatin haqqiin baddii nageenyatti badaa namni gara humnaatii fi gara wal miidhutiin hookan mirga isaa kabachiisuudhaaf hookan immoo faayidaa isaa kabachiisuudhaaf seeraa ala deemaa jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee qaamni nagaa eegu amma biyya alaa keessatti baay'inaan dhaabbolee hawaasummaati jira. Kan mirga namaatii dhaabbatantu jira, kan dadhabaa gargaarantu jira, kan nagaa irratti hojjetantu jira. Namni dhaabbolee tana jala hiriireeti, dhaabbolee tana cimseeti, dhaabbolee tanatti hoggaa humna gootee humni nagaa eegu, humni badii eegu, humni miidhama namaa eegu humna godhatee cimee jiraata jechaadha. Amma nuyi akka gadaatti sirni keenya diigame akka biraatitti immoo akka addunyaan amma qarooma jedhan kun waldaa hawaasa adda addaa dhaabee kan mirga namaa eegsisu, kan mirga dubartii eegsisu, kan nama beela'ee gargaaru waan adda addaa dhaabboleen akkanaa kun dhaabbatanii addunyaa gubbaarratti amma namoonni dhaabbolee sana cinaa dhaabbatee dhaabbolee sana gargaaree dhaabbolee sanatti humna godhee akka isaan mirga namaatiif illee dubbatan, akka isaan kan beela'ellee gargaaran, akka isaan barnoota illee namaa kennan gochaa jira addunyaan. Garuu nuyi sirna keenyas dhabneet yeroo ammaa kana immoo sirna amma hawaasummaadhaa waldawoota hawaasummaa adda addaa kan faayidaa uummataa eegsisan kan namoonni hunduu cinaa dhaabbatanii itti hirmaatanii jabeechan dhabamuun isaa amma gareen dhugaa, gareen nagaa barbaadu, gareen haqa barbaadu bakka haqatti argatu, bakka gargaarsatti argatu akka dhabu taasise jechaadha. Kanaafi amma nuyi karaa haqaatitti deebi'uudhaaf dura dhaabbolee haqaa dhaabbatanii, haqaa hojjetanii, haqa barsiisanii, dadhabaa gargaaranii
miidhamaadhaan dubbatanii mirga namaa kabachiisan qabaachuu qabnaa. Kana uumuudhaaf immoo warri fedhii haqaa jireenya haqaa hubate kuni wal cinaa dhaabbatee haqa tana deebisuu irratti waliin hojjetuu qabnaa. Hookaan sirnuma gadaa sanuu cimsinee jajjabeessinee ijaarree haqaan waan dhabne hundaa karaa gadaatiin karaa jaarsummaa Oromootiin dhugaa dhabne argannee kan wal miine wal araarsinee miidhaa tokko malee nageenyi nu gidduutti uumamee akka argamu wanna godhuu qabnutu jira. Wanna hundaa hojjettee argatta. Namni oduu hin qonne midhaan hin nyaatu, oduu horiin tiksine aannan hin dhugu, mana barnootaa dhaqee oduu hin carraanne barnoota baratuu hin danda'u. Wanni argannu hunduu cabbii nu gaafata. Waan saniif gumaata godhuu qabna. Dhugaa barbaanne eega jennee dhugaadhaa gumaata godhuu qabna. Dhugaadhaa akkamitti gumaata goona kan jedhu irratti immoo mari'annee warri dhugaa tanarratti wajjin hojjechuu barbaannu wal cinaa dhaabbannee karaa dhaabboleen dhugaa dhaabboleen haqaa itti cimanii humna argatanii dhiibbaa godhuu dandanitti cinaa dhaabbachuu nu barbaachisa jechaadha. Egaa kanarraa ka'ee tan ammaa waan humna tiyyaa akka nama tokkootitti namni dur ofirraa waan tokko godhee carraaqii godheetoo nama itti gaafataa faawundeeshinii faana haqaa jedhu dhaabee qaama barbaachisurraa hayyama argadhee faana haqaa tanaa karaa haqaatitti dhaloota kana deebifnaa. Warri haqa kana waliin ijaaruudha waan kanatti amantanii akka wajjiniin dhaabbannee waldaa kanatti miseensa taatanii waldaa kanaa yaadanis gargaartanii qabeenyanis gargaartanii waldeenyi kun humna godhatee jaarsota haqaa barbaadanii jaarsota haqa barsiisan dhugaa barsiisan bakka adda addaatitti qilleessa miidiyaadhaa godhannee namoota manguddoo sirna gadaa beekan abbootii amantii adda addaa irratti affeerree barnoota akka ummataa kennan. Dhaabni kunis immoo dhaaba haqaa dhaabbatee namoota haqaa hoggaa keekkettoo barbaachisaa ta'e warra haqaa hojjetan abbaa murtii ta'uu danda'a, bulchaa gandaa ta'uu danda'a, qaamolee adda addaa haqa irratti cichanii hojjetan jajjabeessuudhaan badhaasuudhaan yeroo hundaa haqxii namni haqatti goree akka itti gammadu akka galata itti argatu akka badhaasa itti argatu kana hunda irratti hojjenne jedhee faawundeeshinii haqaa kana dhaabuu yaalee namni hin dabraa wanni tokko immoo akka dhaabbataatti toggaa dhaabbatee karaa kana dhaloonnis immoo duukaa bu'ee waan kana takkittii egaa karoorri qabamee fi waan hunduu karaa bu'ee abbaan fe'eeyyuu waan kana duukaa bu'eetoo galmaan ga'u itti fufsisuu waan danda'uuf jeetan faawundeeshinii faana haqaa kana dhaabee sochiirra jira. Kanaafuu namoonni karaa kanaan walitti dhufnee hoo hojjenne hoo carraannee taa'urraa namoota carraaqetu waa fidaa waan kana fiduu dandeenya jettanii teelegiraamaa garee faana haqaa jiru duukaa buutanii waldeen wanni kun faawundeeshiniin kun seera qabeechaa faawundeeshiniin kun akkaawuntii seera qabeecha qabaa kan mootummaadhaan to'atamee ooditii godhamu wanni achirratti galee maali akka oole kan gabaasni irratti hojjetamu kan abbaan fe'e akka feetti itti fayyadamuu miti. Kanaafanii
gara kiyyaanii wanna kana osoon godhee namoonni haqaa dhaabbatanii namoonni dheebuu haqaa qaban baay'ee waan ta'aniif waanuma xiqqaadhaan wal cinaa dhaabbannee humna itti goonee dirreen teenya tun dirree haqaa akka taatu jaarsota nama araarsan gargaarree humna itti goonee cimsinee bakka namni itti haqa argatu bakka namni barnoota itti argatu bakka namni itti mari'atu bakka namni itti yaada wal jijjiiru bakka namni haqaa galata itti argatu itti badhaafamu godhuudhaaf carraaqirra jiraa gara kiyyaayii kanaafuu haqa dhabuun haqxi seerri ilmoorra nama mararaa jedha Oromooni. Amaarrillee የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ጀአ ሀቅቲ በዱረ ወኒ ቃሊን ነማ በዱረ ኢልሞን አልቸን በዱ ወየኒት ሐዋስኒ ሀገ ከን ሀቃፍ በቃ አከከኒ አገራ ከናፉ ዋን ከነ ዋን አቦተ ኬኛራ ዳለ ኦሮሞኒስ ሀቃፍ ዳበቴ ነጋ ወሊን ጅራቴ ኦዱ ወሊን አጄሲን kan du'e gumaa baasee walitti araarsee fira godhee nagaa wajjin jiraachisu hunduu badee amma namni kunoo akka bineensatitti wal nyaataa jira. Kanaafuu kanarratti karaa haqaa kanarratti akka wajjiniin carraan dhuni dhaamsa isinii dabarsaa sagantaa kiyya itti aanutti haga walitti deebinutti nagaa naa ta'an isiniin ja'a. Galatoma.